yeroo sanitti akkaan yaadadhutti konfliktiin Jooharii fi shanee jidduu jiru yogguu san ka'ullee keessan beeku booda samara keessa babal'achaa dhufe. Ammoo guddaan takka kan explode godhe tanallee diteelatti seenuun barbaadu dhuma Disemberitti Kaayirootti oofisiin OMN cabxee booda emergency meeting boardii nu yaaman. Yogguu boordii sanirratti haannu Joohar maal jedhee kana shaneetu kana godhee 100% beekaa jedhee irra dubbatee mee jara keenya xiqqoo kaalma haa taanu shanee godhe yoo jenne waan qabatamaa harka qabaachuu nurra jira. Dhaabni Oromoo yeroo dheeraa dhaabni Oromoo namni lafaa ka'ee gizee takka takka emotionally walirra bobbahee misunderstanding dhalattee namni wallaaqaa waldiigaa akkas tahuun qabu mee obsaan dubbii tana keessa barree yoo shaneen kana kan goote taate badii isaanii walitti qabnee geessina jennee haasofne. This is waan documented tahee jira. January 2 booda guyyaa san komitee lama dhaabne boordiin dhaabe. Komiteen takka fact finding komitee komitee lamaddii komitee manguddummaati. Warri manguddummaa keessa ture tokko ana Asfaa Dr. Sufiyaanii fi Dr. Damise Ijaaraati. Nama jiru isaan cuftinuuhu January lamarraa eegallee hanqa maarchii gama fuula duratti tara 5 komiteen teenya walgeessee information yoo fact finding committee ra arkanne warra shanee approach goone bintum badi ummata Oromoo di nama wal afaan garagalchiti ummata keenya ka diaspora jiru kun yoo wal afaan garagalee wal nyaate diinaatu nutti gammadaa qofa kan hin tahin focusing keenya ummata keenyarraa rakkoo ummata keenyarraa karaa biraa deema. Information nu barbaachisa jennee warra shanellee contact goone booda gama maarchitti maaltu tahe seetan publicly namni incidentin Cairo keessatti the end of December 2016 taate mootummaa wayyaanee ajantii mootummaa wayyaaneetu godhame tajettu takka warra fact finding waa takka a single example kan isaan balleessan kayyoo hin arkanne taraa lamaddirraa officially ka office san cabsee badii san godhe ajantii wayyaaneeti eega jedhan booda purposing komiteen teenya irra dhaabbatte dhumte jechuun OMN fi OLF gidduu as institutions rakkoon jiranatti fakkaatu. Individualonni OLF keessa jiran OMN injibuu danda'u. Individualonni OMN keessa jiran OLF injibuu danda'u. Gaafa OMN amma financially it's a little more stable. Gaafa OMN accounting negative deemuuf jettee rakkanne warri boordii wal geenye about 2.5 years ago. Gaafa sana warri boordii keessa jiru horii akka buufnu walitti ofitti murteessine dhaabboleen illee akka nu gargaaran karaa nama adda addaa dubbanne. Guess what? Miseensotni shanee kun in mass contribute nu gochuu jalqaban. And for the record, OLF mataansaa warri shaneenarraa ajandaa biraa qaban jedhaman they contributed to women money. Kun factidha. Operational detail kana keessa gadi buuftee haasa'u nu barbaadu qal'isnee teenye malee OLF fi shanee fi OM gidduu akka dhaabaatti rakkin jiru. It's individualota kana ajandaa adda addaatiin ittiin dhuma malee gaaffii kana garaana nyaatuuf beektaa gaaffii kun kan gaafatamte nama OMN keessaa involved irraa dhufte jechaan I have the right to assume nama keessa beeku obbo Heenokirraa tokkoffaa toodiinsaa narifachiise with due respect yeroo boordii keessa turre rakkoo adda addaa keessaa kan haasaa turre tokko rakkoodhuma obbo Heenok
irraa dhufte tokkodha. Fakkeenyaaf in 2015 obbo Henook maal jedhee katabaa Facebookii isaa irratti nan dubbisa. OMN suffers from corrupt management and financial embezzlement. Akkana jedhee kataba. Har ammoo jaarsummaa irratti ergidee isa kadhanneen deebisee what did you do where you garaasi nyaatti beektaa there is honesty. Machiavellian. So asiin dhufee maal gootee siin jedhaa waan hin godhe sanaan immoo ittiin na komata. Kan saammoo yoo boodatti ilaaltu with due respect again he was one of the troublemakers yeroo keenya safaaratti finna turre. So it is not fair. Dhugaan haa baatu jenneeti. Waan maan show kana Dr. Mahammad gada haa baasu malee OMN boardiin akka jirutti hundi keenyatu itti amana. That means nefarious agendaan hamaraan booda duuba yoo jenne boardiin OMN akkuma jirutti agendaa biraa sana duukaa jira jechaadha. Boardiin reported December 6, 2014 baase keessatti isiin dubbisa intervention and influence jedha. Achi jalatti maal jedha? Some employees complained that OMN has become dominated by few. There is no evidence that one person influenced personally related decisions. However, there are evidences and testimonies that OMN's fundraising and day-to-day operations are influenced by one or few men. Yet, he solution in Samani, I'm reading this, kun reporti boardi keessa bahe. OMN board and its leadership must design a strategy to make OMN independent of one or few individuals. Kun reporti boardi tibar. Dr. Mahammad gadi baasee dubbatu malee waanuma irratti hojjetamaa ture irratti hojjennu jenne walii galle. Akkamitti kun ajandaa biraa duukaa qabatan. Anis kan hin dubbatte diversity irratti diversity kun qoricha organizationota Oromoo hundaa fi institutionota Oromoo hundaa fi jedheen akka fakkiitti kan OMN fudhattee dhiira duwwaa godhanii kun akkamitti ajandaa biraatti. Mee watokko wajjin baasuu barbaada waan ammesin jettan irratti bara tokko akkana lamdurna fakkaata wayita isinii OMN keessatti namni tokko ka dominate godhu hin jiru jettanii wanti sun osoo waan hin jirreef osoo hin taane OMN yeroo sanitti diinni adda addaa itti dutaatanii waan tureef protect gochuun barbaachisaa waan ta'eefi jettan. Is that right? Yeah.